Akkakoo hin ta'in amantees hin baay'isin. Ani maqaan koo Hawwii Baggaariin jedhama. Bakki dhaloota koo godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii magaalaa Haratoodha. Achuma magaalaa sana keessatti barnoota koo kutaa tokkoffaa irraa kaasee hanga 12ffaatti achuma itti baradheen xumure. Barnoota sadarkaa lammaffaas ergan xumuree booda carraa yuunivarsiitii Wallaggaa argadheen barnoota koo achitti dhaqeen itti fufe. Ani yeroon biyya ture mucaa tokko waliin jaalala jalqabneera. Jaalala kana hin jedhamnes isa waliin dabarseera. Kutaa 6ffaa irraa kaasee wanta waliin turreef ija jaalalaan isumattan heeruma jedheen durummaa kolaadhee fi sana booda osoo jaalalaan waliin jiraannu inni hojii dhuunfaa isaa jalqabee gara magaalaa Jimmaatti gale. Ani yuunivarsiitii Wallaggaa fiildii manaajimentii haala gaariin barachaa osoo hin jiru calluma jedhee jaalalleen koo ani baay'ee isa jaallu naafis osoo hin bilbiliin kanas osoo naan hin jedhin narraa adda ba'e. Jaalala koo fixatee laata jedheen anis hin kadhanne nan isa dhiise. Turtii booda garuu asuma yuunivarsiitii Wallaggaa keessaa mucaa tokko waliin jaalala haaraan jalqabe. Maqaan mucaa kanaa Bulchaa Alaqaa, bakki dhaloota isaas magaalaa Haratoorraa gara kaabaatti magaalaa xiqqoo kan taate Mucaa Kaarraadha. Bulchaa waliin akkamiin akka walii galle hin beeku garuu walii gallee jaalallee walii taane. Bulchaan amalli isaa baay'ee nama ajaa'iba. Ilaalcha inni jireenyaaf qabu qofa nama ga'a. Anaan kan nasaabee jaalala isaa kanaaf ilaalcha isaa kana ture. Dura gaafa jaalallee koo isa jalqabaa waliin adda baane inni calluma jedhee yeroo na dhiise lammata dhiira hin amanu jedheen ture. Har'a garuu nama kan biraa waliin jaalala jalqabuu danda'eera. Onnee koo lammata jaalalaaf hin banu yoon jedhes uumaan sababa waan qabuuf natti fakkaata. Isa dura harka koodhaa baasee Bulchaa kan koo naaf taasise. Uumaan bulchaatu kan keedha waan anaan jedhe natti fakkaata. Anaaf Bulchaa jireenya jaalalaa kana hin jedhamne yuunivarsiitii kana keessatti dabarsineerra. Bulchaan barnoota isaa xumuree erga yuunivarsiitii Wallaggaa gadhiisee adeemee gaaf osuma naaf bilbiluu yeroo booda baduu jalqabe. Wanti haaraa tokkos uumame. Bulchaan carraa biyya alaa argatee anaan na tuffate. Gaafa deemu illee osoo nagaatti naan hin jedhin akkuma jaalallee koo isa dura calluma jedhee anarraa adda ba'e. Jireenya biyya ormaa filatee anaan dhiisee adeeme. Akka onneen koo madaayaaf kana taasises isa kanadha. Garuu carraan koo maaliif akkas ta'e anaaf gaaffiidha. Ani murtee tokko murteeffadheen ka'eera. Lammata dhiira tokkollee ijaan hin ilaalu. Jireenya koo gaafa gaggeeffadhu kana booda jedheen obsaan wanta narra ga'e irraanfachuu yaalaan jira. Obboloonni koo dubaraa wanta akkasiirraa of dheeguu hin dagatina. Dhiira amanuun saree foon eegsisuudha. Kana gaafan jedhu dhiironni hundi akkasidha jechuu koo miti hin beekamu amanamaan jiraachuu danda'a. Garuu hadaraa akka koo akka hin taane dhaamsa koodha. Yeroo keessaniif guddaa galatooma.